Baay'ee wayi hawwina akka buna kanaa mi'ooftuu akka isheen taate arrasinitti muufan dhufe namooti baay'een hawwii arrabsaa turtanii bakka irratti baatee yoo dhalte nuun ilaallatu Zaidoon manaa yoo gadi ishee ari'ee nuun ilaallatu waan nu galchuun qabu jettanii haasaa turtan. Lamaanninyaa'u har'a hawwiin na bira jirti buna isheen danfistee dhufu. Maashaallah. Ennaa maal isiniin jechuu barbaadeen kaleessa koomentii intaane barreessaa turtanii koomentii namooti baay'ee barreessan keessaa hawwiin dirqamaanii Zaidootti hin heerumne fedha isheetiin itti heerumte kanaafuu waan nu ilaallatu hin qabu mana sana jiraatte mana sanaa baate waan nu galchuun qabudha kan isaan haasaa turanii. Yaa koomentiin keessan akkuma jirutti ta'ee koomentii gaariis badaas namooti laattan hundi keessan galatoomaa isiniin jechuu barbaada. An obboleessa ishee ta'e miti dhugaa dubbachuuf taanaan isheedhaaf isinirra yaadee miti kanan akkasitti dubbadhu. Mana sana keessaa abbaa arii beekuu baadhus mana sana baateettidha kanan dhagee kanaafan viidiyoo sana hojjedhe namooti gargaaruu barbaadan gargaaraadha kanan dubbadhu. Isin garuu akkaataa isin itti haasaa jirtanii akka wanta jibba ishee qabu kanaan dura yookiin jaalladhee ishee dhabee maalittidha kan haasaa turtan. Geen har'a wanti isinitti himuu dhufe intalli kun ammatu mana sana ari'amtee karaa irratti mucaa godhatte yookiin waan tokko taate waan isinitti dhaga'amu hin beekon itti gammaddu ta'ee itti gammaddan ta'ee yookiin immoo karaa irratti kufuun ishee isiniif faayidaa qabatee hin beeku. Sumayyaa jaallachuu dandeessu, Zaidoo jaallachuu dandeessu. Zaidoo yoo jaallattan immoo hawwii jaallachuun dirqama keessan. Inni amma kan jiraataa jiru eenyu wajjinii hawwii wajjinii kan jiraataa jiru. Hawwii wajjiniitu jiraataa jiru Zaidoo jaallattan hawwii jibbuu hin dandeessan. Sababni isaa maaliif isinitti fakkaate? Ani gara nama tokkoo goree hin dubbadhu. Sumayyaa isin jibbuu hin jaalladhuus itti isin dhiyaadhu irraa isin fagaadhu. Isin akka fedha keessanitti yaaduu dandeessu garuu. Viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti namooti baay'een maal jedhu dhufanii nun ilaallatu dirqamaan namni itti heerumsiisee hin jiru fedha isheedha kan itti heerumte akka dhadheetti ofii isheetiin habaatu maal jettanii haasaa turtan. Itti jiraallechi inda fallaguma wanti jaallechaa dallafessu'a. እናንተ ማን እንደፈለጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ምንም በቃ ረኮ tokko qabu dhugaan isiniin jedha shira isaanii irratti yaadan hundi keessan dhageessaniitu ani kana dubbachuun yeroo tokko natti ulfaata dhugaa dubbachuuf jennaani inni kan biraan immoo Sumayyaaf Rooza leengadda wanta isaan godhan hundi keessan argitaniitu maal akka isaan irratti yaadan hundi keessan argitaniitu Waka isheedhaaf waan gaarii yaadanii hin beekan. Amma fakkeenyaaf Sumayyaan mana kana keessaa naa ba'i. Mana kanatti hangalaa jechuun Zaidoon sodaatti. Fakkeenyaaf iddoo isheen mana kanaa naa ba'i mana kanatti hangalaatti jettee hawwii mana sanaa baasuu dandeessi garuu Zaidoo mana sanaa baasuu hin dandeessu. Wanta keessaa qabuuf manni kansaa waan ta'eef keessaa baasuu hin dandeessu. Bakka sanatti galtee immoo Zaidoo of tuffachiifti malee Zaidoo biratti fudhatama qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf itti dhaqan isheen amma kana yeroo hundaa canna qabdu kanaaf itti dhaqan isheen yeroo hundaa waan meeqa haasoftu garuu baay'ee keessaniif hin galu. Amma fakkeenyaaf YouTube chaanalaan isaanii YouTube isaanii irratti viidiyoo baay'ee gadi dhiisni agarraatti kan inni isinitti himu jechuudha. YouTube isaanii irratti viidiyoon erga dheengaddaa waan gadhiifame natti fakkaatu sababa isaan turaniif rakkoo isaanii hin beeku. Hawwiin erga mana sana ari'amtee miidhamteetti ta'uu dandeessi. Namni quba ishee qabu hin jiru. Nama isiniin jechuu barbaadeen amma fakkeenyaaf viidiyoo guyyaa meeqa dura gadhiisanii guyyaa 8 dura viidiyoo gadhiifametu jira. Eegasii viidiyoon tokko iyyuu gadi hin dhiifamne. Eessa deebanii iddoo bashannanaa maal deebanii Roozaa fi Sumayyaa viidiyoo isaan waraabaa turan hundi keessanii argitanii. Viidiyoon suni guutummaan guutuutti viidiyoo jibba intala sana agarsiisudha. Maal akka isheen isaan gootes hin beeku. Jibba akkamii akka isaan irraa qabanis hin beeku. Maaliif akka isaan ofirraa ishee fageessuu yaadanis ani beeku baadhes geen akka yaada dhuunfaa kootiitan waan takkine daruu barbaadu sirrii fedha isheetiin itti heerumte. Namni dirqamaan itti heerumii isa malee dhiirri hin jiru yookiin immoo isa malee namni si gargaaru hin jirutti hin jedhe hin jiru. Baay'een keessan garuu yaada dogongoraadha wanti si jaallattan. Dogongoraa ta'uu dogongora ta'uu baatu geen jibba aga kana ga'u mucaa kanaaf qabaachuun keessan tokko yaa'u kanaan dura saabaan mucattiin natti tolti namarraa fagaatti nan barbaada namni jedhee dubbadheen ture kanaan dura sababa kanaaf isheedhaaf yaaddi dubbachaa jirta jechuun deessu akka barbaadan. Anna
mana sana baatetti dhee viidiyoo jedheen ture amma mooduun jiru duukan biraadha mana sana akka wanta isheen hin baane yookiin immoo mana sanatti waan deebitee jirtu amma immoo akka deebisanii haasaa jiranitti jechuudha. Innaan talli mana sanaa baatu wateessuu inni kuni waan nu ilaallatu hin qabu waan goonus hin qabnu nuti. Amma fakkeenyaaf ituu isaan mana sanaa sheeriyanii mana sanatti dhaqee kottuu mana kanatti deebi'uu qabda mana kanatti minaamin jedhee itti himuu hin danda'u. Sababni isaa maatii isaanii keessa hin jiru isaan wajjin viidiyoo hojjedhee hin beeku isaan wajjin oolee bulee hin beeku akkuma keessan miidiyaa irratti isaan argaa garuu immoo jiraattota magaalaa tokkodha jiruuf jireenya isaanii sirriitti hin beekan. Isa kanaafidha kan hin kanaan dura akkas jedhee dubbadde. Inni kan biraan immoo baay'een keessan akkan gara nama tokko goree dubbataa jiruuttidha kan isin yeroo baay'ee dubbattan. Dhugaa dubbachuuf taanaan hangara eenyuyyuu goree dubbachuu hin barbaadu. Gan viidiyoo isaan eeggadde hojjetan irratti haasaan hundi keessanuu quba qabdu jedhee yaada. Haasaan taane baay'ee haasaan ለማንኛውም በነገራችን ላይ አላደረኩም ማለት እንዳይመስላችሁ። ቀልደኛ ነው የቀለደኛ በጣም እኔ አማርኛ በጣም ፈረስ ለመውጣት አይቻልም እንዴ? ፈረስ ላይ ሱማያ ይጠይቃል። ፈረስ ላይ በቃ ፈረስ ላይ እንውጣ ወይ አንተ በቃ እና ፈረስ ጋር ይሉት አና በቃ እኔ ቀርሻለሁ። አንቺ ፈረስ ላይ ይሄ እኔ ፈራለሁ። ለምን ነበር አንድ ቀን ፈረስ ፈረስ ይረ በሸናና ከነሳን በሸናና አራንሳ ግን ሙጫን እቺ ዋንተ ሸን ታርቱ ይሄ ከዚህ ውስጥ ዋፍቷል። ወደዚህ ሰማልሽ ያው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ጨራርሻለሁ ማለት ነው። ሌት ነው በጣም ደስ ይላል ምናምን በጣም ደስ ይላል። አየሩ ጸጥ ያለ ነው። በነገራችን ላይ ሲመጡ በጣም ተጠንቀቁ። ጦጦቹ በቃ አሁን ራሱ ስልኬን በእንግሊዝ ነው ማለት ነው ምን ተፋርጓቸው ነው ሄዱት እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እየመጣችሁ እዚህ በቃ ልጆቼ እንደው ጦጦችን አይተው እያሉ ነበር እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ አስቲ ዋንተ ሳንጀራረን ያራ ኢሼ ወጅኔ akka kanatti kan isaan bashannanaa turan. Viidiyoo isaan ji'a meeqa dura hojjetanii viidiyoo ji'a 3 dura hojjetan qabu. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaas. Viidiyoo ji'a 3 dura akkaataa isaan turan ሙዲን ዛኔ አካታቲ ገደረማዲ አዎ እሺ እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛን ጨረስኩት አማርኛ በቃ የለም አንቺ ታውቂያለሽ አንድ ቀን ቤት ገብቼ እኔ በደንብ ያወራል አማርኛ ከዛ ሰው ላይ አላውቅም እኔ እንጃ የት ሄዳ እኔ አላውቅም ቤት ብቻ ስትሆኚ ታወሪያለሽ። አዎ እንዴ video kana kan isaan hojjetan yeroo al tokko ji'a meeqa dura videoon kun ji'a 3 video ji'a 3 lakkoofsiseedhaan ji'a 3 dura akkamitti hojjetaa turanii lama ta'anii bakka bashannanaa wayii ta'anii turan arrallee bakka isaan jiran bakkuma bashannanaa iddoo biraa isinitti fakkaatanii bakka sana ta'anii gaafa sana abiidii laattee fi maal gootee hiriyaanii roozaa maqaan ishee eenyudha Saadaa moo eenyuttan isheen qoricha sitti gooteerti. Abilii kana irratti qoricha waan goote jirtuu fi abilii kana hin uffatini baasiitii gatiittiin jettee roozaa waan baay'ee gorsaa turte yeroo sana isheen garuu Sumayyaa amma kana keessaa Sumayyaa jibbine itti dhiyaattee ma wajjin deemu iddoo garaagaraa wajjin naquu waan garaagaraa wajjin godhuu nyaatanii wajjin dhuguu wajjin baanuu wajjin galuu mana tokko keessaa jiraachuuttidha kan isaan gahaa jiran jechuudha. Hiriyyummaa keessa darbanii daa'ima Zayidoon Sumayyaa irraa godhatee olii wajjin guddisaa jiruudha bakka akkamitti. Kanaan dura amma fakkeenyaaf mucaa irraa godhateera ijoollee lama irraa qaba dhiiseera garuu dantaa isaanii godhachuu dhiiseera miti. Gaafa chelseefnee yaannu birrii miliyoona 3 sana birrii miliyoona 2 deebisanii laataniiru. Yaa birrii sana fidittiin jedhaa ture birriin sunis hin galle achumaanidha kan hin hafe eenyu harkatti akka hafe eenyu birrii sana qabe akka jiru amma ammaatti hin beekamne manni suni Zayidoon kan shakke. Birrii miliyoona 2 sanaan mana kan binneedha. Mana binneedha isaanii sobanii mana binnee maal goonee akkas goonee jedhu malee birrii sanaan mana iyyuu akka binneedha. Birrii sana sobaniidha kan isaan waan biraarra oolchaaran malee mana hin binnee. Birrii kana immoo hayyama koo malee Sumayyaatti maaliif dhattee laattiidha wanti inni dubbachaa ture. Dhugaa dubbachuuf taanaan birrii maallaqa kana amma inni
kan ishee dhedhee cidha ittiin geggeeffannee itti kennee hayyama isaan alaa birrii inni fuudhee itti kennattee haadha manaa isaa duraatti laatte. Inni birrii kana fakkeenyaaf akka inni of harkaa qabu Sumayyaan hin beektu ta'uu danda'a. Mistira baqaara jaallatti dheedhaan intala kanatti kan inni kenne. Miidiyaa irratti kan bahee boo'ee Zayidoon na fuudhuu qabee kan bahee achi as bahee boo'es ishee mature Roozaa mature jechuudha. Amma Zayidoon fakkeenyaaf guyyaa tokko achi as bahee sin fuudhaa natti heerumii jedhee hin gaafanne. Erga isheen sooshaal miidiyaa irratti baatee rileeshinii wajjin qabna. Yaa wal jaallanna. Kanaafuu jaalallee isaa ta'uun barbaada. Akka inni na fuudhuun barbaada. Erga isheen jettee booddee ishee fuudhuudhaaf ka'e. Malee kanaan dura ishee fuudhuuf hin kaane. Kanaan dura isheetti dhiyaachuuf hin kaane. Kanaan dura bakka jira miti rileeshinii keessa oolii wajjin galuuf hin kaane. Kanas ta'u sana maal jechuu barbaadeeni namni tokko gaafa isinitti dhiyaatu yookiin namni tokko gaafa isin jaallatu akkasumaan isinitti hin fakkaatin. Yookiin jaalala wayii waliin qabdu ta'uu danda'a. Walitti dhufeenyi isin qabdanii isaan rakka caaluuf ta'uu danda'a. Jaalalli isin kanaan dura naannoo keessatti waliin qabdan erga jaalala ka biraatti naannoo isin heettanii rileeshiniin sun baduu danda'a. Jibba biraatti naanna'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf baay'een keessan immoo waan kana hin beektan. Amma fakkeenyaaf intala kanatti namooti dhiyaatan baay'een keessanii akkaataa isin itti ishee hubattan yaada ishee akkaataa isin itti keessummeessitan akkaataa biraadhaan. Akkaataa isheen itti yaaddu akkaataa isheen itti nama hubattu isheen garuu waan biraadha. Amma isheen Zayidoon jaallatti ta'uu danda'a. Isaaf rakkatteeti ta'uu danda'a. Yookiin immoo Sumayyaa sodaatteeti ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan sodaa duwwaa miti qaaniidhaan. Otoo isheen jirtu isatti heerumu jechuun akka kootti waan hin taaneedha. Qaanii hamaadha. Waan hin jirredha jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo Yaasuun Birraa jiru argitanii turtan. Yaasuu Birraa baay'ee ayyuu jaallachuu barbaadeera. Yoo wayii isaanii booddeetti deebinee haasofne yeroo Zayidoon dhiisuu ka'ee sana jala bu'aamaa kaaffeetti ishee afeeraa maal godha. Haasawuun garuu itti ulfaatee ture yeroo sana. Otoo meedhanii walirraa faffagaataa dhufanii isheen ilkaan isaa cabsitee turte hundi keessan hin beektu. Ilkaan isaa cabsiteeti kan isheen deemte. Ilkaan isaa dhaabbateera ta'e hin beeku nama. Garuu yeroo sanatti ilkaan isaa cabsitee kan isheen biraa deemte. Kun hunduu afeera amma wanti jiru tokkoyyuu hin jiru. So maal jechuu barbaadeeni akka nama tokkootti yookiin bakka akka nama waan kanaa yeroo baay'ee isaan ilaalee isaan hordofe tokkootti waan tokkoon isinitti himuu barbaada gamanumaani. Wanti isinitti himus maal isinitti fakkaate namni tokko gaafa isinitti dhiyaatu yookiin gaafa gara keessan dhufu jaalalaaf ta'uu danda'a yookiin isinirratti dhiibbaa wayii yaadeeti ta'uu danda'a. Yookiin immoo bakka jira miti waa wayii bakka waa yaade wayii sababa qabuuf gara keessan dhufeera ta'uu danda'a. Garuu wanti beekamaan hin jiru. Namni lafaa ka'ee nama hin jaallatu waan ta'eef jechuudha. Eenyuyyuu namni tokko akkasumatti lafaa ka'ee nama jaallachuu itti hin fufu. Yookiin waa wayiitu jira yookiin waan faayidaa sirraa argatu wayiitu jira. Amma dubartooti Zayidootti dhiyaatan hundi isaanii akka Sumayyaan haasoftutti akka Sumayyaan dubbattutti maallaqa isaa barbaadaniiti kan isaanii isatti dhiyaatan malee isa jaallatanii yookiin isa fedhanii miti kan isaan isatti dhiyaatan. Akka isheen jettutti kun ilaalcha mataa isheetiidha baay'ee. Ilaalcha mataa isheeti isaan hin jaallatu ta'uu danda'a. Dhuguma ishee barbaadu ta'uu danda'a. Isa barbaadu ta'uu danda'a. Qabeenya saganatti qabaatee miti inni baasee. Namni kwarra dubartii tokko birrii meeqaan kan inni haadhimatee fuudhaa. Birrii asii miti birrii guddaatti baasee birrii guddaa irratti dhangalaaseedha kan inni dubartii tokko fuudhaa jiru. Garuu dhugaa tokko wanti lafa kaa'ee dubbachuu barbaadu namooti Zayidootti dhiyaatanii akkuma Sumayyaan jette maallaqaaf ta'uu danda'a. Garuu dhugaa hin haalamne tokkoon isinitti himuu barbaada. Gama hawwiitti deebinu maallaqa isaa barbaaddee natti fakkaatu yookiin qabeenya isaa barbaaddee miti kan isheen isatti dhiyaattu. Utuu qabeenya barbaadde ta'ee mana sana waan barbaadde gochuu dandeessi. Waan mana sana kee akka barbaadde gurgurachuu dandeessi. Yuutuubii inni irratti gadhiisu kompiitarri mana jira waan ta'eef akka barbaadde gubdee baduu dandeessi achi. Seenaa ishee sana guutummaan guutuutti balleessitee mana sana deemuu dandeessi. Kana hundi keessanuu quba qabu. Garuu akkasitti namni hubatu hin jiru, akkasitti namni yaadu hin jiru. Baay'een keessan kan yaaddani bakka jira miti maallaqa barbaadu ta'e amma haalli mijatuufitti wanta isheen mana sana taa'aa jirtu isinitti fakkaate baay'ee keessan. Iddoo gongorina akkas miti.
dhuguma ituun jaallattu ta'e galgala tokko mana sana bultu. Sababa isa jaallattu, sababa isa kabajuu, sababa isaa wajjin jiraachuu barbaadduuf yeroo hundaa kan isheen mana sana teessu. Kanas ta'u sana namni tokko sababa tokko malee gara keessaniin dhufu, mana keessaniin dhufu, isinitti dhiyaatu, isinii wajjin jiraachuu fi waan wayyaaru. Isa kanaaf isiniin jedhaan yeroo hundaayyuu na gabaabamatti wanti jedhee darbuu barbaadu tokko nama onnee keessan irraa jaallattan, nama naaf taa'ettanii ofitti qabdan, gaafa waan hin taaneen dhabdan, gaafa waan hin taaneen hamii namaadhaan namni sun isinirraa fagaatu isinitti dhaga'amuu danda'a. Isaan keessaa namni hamii namaadhaan, jibba namaadhaan yookiin hamminarra tuuluudhaan eengadda argitaniittu jireenya keenya keessaa ba'ii ittiin jedhaa ture. Wanti naadhaan maaliif dhufti deebitee ittiin jedhaa ture beezaadhaan. Dhugaa dubbachuuf taanaan beezaan nama onnee qulqulluu qabdudha. Hankana dhugaan hin haalleedhaan kun onnee qulqulluu qabdi jaallachuudhaaf nama geessuudha. Bakka cinqii tokko nama hin qabnedha. Nama sirriitti naa'umsa qabdudha leentanni sun. Garuu akkaataa isaan itti hubatanii fi akkaataa isheen itti yaadaa jirtu waan biraadha. Jaalala gaallee hin qabaniif mucaa kanaa fi gaafa isheen dhuftu isheen sun achiifatti, isheen kun asiifatti jibbatti agarsiisa. Inni kun waan biraa ishee keessatti uumuu danda'a. Kanaaf irraa fagaatti. Namni namicha kanaaf ta'u Zaayidoodhaaf ta'u nama biraa miti. Roozaan tasa Zaayidoodhaaf ta'uu hin dandeessu. Isaa wajjin jiraachuu manaamin wanta jedhamu akka kootti yaaduun waan akkasii. Isaa wajjin hin jiraatti, isaaf hin taati, dhugaa wajjin hin jiraatu waan jedhamu waan akka kootti itti namanu. Sababa maallaqa sanaa yookiin sababa birrii sanaatiif yaaduu dandeessi yookiin jaallachuu dandeessi. Dhuguma akka isheen jettee jechuudha. Wanti isheen jettee yeroo baay'ee sobante waan sumayyaan jettee dhugaadhuma hin raawwata. Kanas ta'u sana gin haraawwatu hadhiisu namni koo akkasumatti lafaa kee miti kan gada namaa dhufu dhugaa dubbachuuf. Waa wayii barbaadee bakka akkas jedhee isinitti mul'atu ulfaatusi namni bakka lafaa kee gara keessanii dhufu walumaa gala. Riizin bakka sababni wayii jiraachuu danda'a. Sababa isinitti dhiyaatuuf qabaachuu danda'a. Inna akkasuma yaan jettutti immoo dubartoonni Zaayidootti dhiyaatan marti isaanii maallaqa isaa barbaadaniiti malee isa jaallatanii isa fedhanii mitiidha kan isheen dubbattee kan isheen yeroo hundaa haasoftullee jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuuf taanaan dhuguma ayyuu maallaqa isaa barbaaddeetitu maallaqa isaan barbaaddu ta'ee sababa inni maallaqa itti kennuu dhiise isa dhiistee hin deemtu turte. Garuu erga inni maallaqa itti agarsiisuu dhiisee erga inni hankoo dheedhee maal waan baay'ee itti himuu dhiisee kan isheen isa dhiiftee mana sanaa baate isa dhiiftee deemte maqaa isaallee dhooftee hin beektu guyyaa tokko innillee maqaa ishee dhahee hin beeku. Jibba guddaadha ministeera guddaa gidduu isaanii akka jirudha kan kanarraa hubachuu dandeenyu hundi keenya jechuudha. Inna dhugaa dubbachuuf taanaan Zaayidoodhaaf namni ta'uu yoo abboomamtees naa'umsa qabdii isaa wajjin jiraachuu fi bakka alla adeellee isaa wajjin jiraachuu fi hin taateef namni hin jedhee yaadu hawwiidhuma. Hawwiin hin taateef dhugaa dubbachuuf taanaan nama gaariidha. Namoonni tu wajjin jiraatee wajjin jijjiiramuu danda'anidha. Mucaa naamsa qabdudha. Mucaa hamtuullee miti haganatti. Baay'een keessan garuu akka wanta isheen naamsa hin qabne baalagee taatetti ishee hubattu. Baalagee lafa jirti garuu mucaan kun hamtuullee miti, jibbamtuullee miti, mucaa jaallatamtuu, mucaa amanamtuu, mucaa namni hunduu barbaadudha. Ilaalchi keessan garuu mucaa kanaa dhiibee jireenya gurbaa kanaa keessaa baasaa jira. Akka isaan wajjin hin jiraanneef dhiibbaarraan geggeessisaa jira. Inni kun immoo namooti koomentii laatan baay'ee of eeggachaa laachuu qabdu. Warri Sumayyaa arrabsitanis warra Uwwis Roozaa arrabsitan akka koottechuu koomentii garaagaraa irratti laattanii bor namni isin jibbitanii walitti araaramanii wajjin jiraachuu danda'u. Ijoolleen kun waan beekamaan hin jiru. Gaafa sana amma fakkeenyaaf waan gootan hin qabdan. Gaafa sana bakka Waaqayyo isin gargaaru jettanii biraa deebi'uu bichaadha malee sababa isheen akkas taateef akkas taate. Sababa inni maal godheef akkasuma kanatti jechuu hin dandeessan. Waan namni kamuu beekuu qabu nama wal jaallatu, nama waliin jiraachuuf karoora qabu eenyullee gargar baasuu hin danda'u gadhumaatti jechuudha. Namni kan barbaadu fakkeenyaaf amma dhugaan addunyaa kanarra jiru akka kootti akka nu badhutti jaalala keessatti namni waliif amanamu jiraachuu danda'a, dhibuu danda'a. Yaa'u yaadi garaa isaatii gara biraa jiraachuu danda'a, garuu akka waan amanamu fakkeessuu danda'a namni bira. Isa kana immoo maaliin cabsuu dandeessaa? Bizineesii mataa keetii, hojii mataa keetii waan wayii uummattee cabsuu dandeessan isa kana. Namoota yeroo baay'ee jaalala keessatti miidhamu, immoo sooshaal miidiyaatti ba'anii akkasan ta'ee
namni nama namu dhiirriif dubartiin oli nama waan akkasii yeroo baay'een baay'ata. Inni kun akka dhuunfaa kootiitti sobaidha yaadaan akka dhuunfaa kootiitti. Namni tokko jaalalaaf kan sooshaal miidiyaa irratti ba'ee bu'uu fi sababa hojii gahaa hin qabneef utuu hojii qabaate namni sooshaal miidiyaa irratti ba'ee dubartiin na gantee deemu. Utuu maallaqa qabaate utuu hojjetee utuu abdii wayii qabaate nama abdii hin qabne qabaate namni dubartii sooshaal miidiyaa irratti ba'ee bu'u. Nama kaayyoo hin qabneedha hundaan nama abdii hin qabne duwwaa osoo hin taane nama kaayyoo hin qabne nama karoora hin qabne nama of guddisuu hin dandeenyedha namni dubartii sooshaal miidiyaa irratti ba'ee dhiistee deemtee deebi'u. Dogoggora guddaa nama qabudha namni akkasii. Kanarrallee dubbachuun barbaadu dhiifama naa godhaati. Isa dhumaa wanti jechuu barbaadu koomentii isin barreessitan keessaa hawwii nuun ilaallatu akka barbaadde ta'uu dandeessidha. Yaa akka barbaadde ta'uu dandeessi. Garuu mucaa kanaaf jibba aganaa sababa isin qabaattaniif I don't know hin beeku ani jibba akkamii akka isin qabdanii fi maaliif akka kanaa akka isin ishee jibbitaniif aganatti beeku waaddusi dhugaa dubbachuuf taanaan garuu namoota Zaydoon addunyaa jaalalaa wajjin dabarse keessatti namni akka ishee isaaf ta'u hin jiredhee yaadu. Isaaf intalli kun hin taati mucaa gaariidha. Mucaa isaaf amanamuu dandeessuudha. Mucaa isaa wajjin jiraachuu dandeessuudha. Yoonni isheedhaaf amanamee mucaa amanamuu dandeessuudha. Yoonni ishee fuudhee maatii barsiise maatii isaa mucaa baruu barbaaduudha. Onnee isheerraa nama ishee isan jaallatti isheen. Inni garuu akka kana waan ta'uuf natti hin fakkaatu yeroo baay'ee muudiin itti agarsiisu akkaataan itti waliin jiraachuu barbaadu addunyaa biraa waan ta'eef inni kun warra utuu danda'a jetti isheen garuu jaallatti. Dhumarratti wanti jechuu barbaadu jibbitanii yoo jibbitan mucaa kana bakkeetti hin gatina. Manallee kennaa fi amma isheen of dandeessutti Zaydoodhaan jedha. Amma isheen of dandeessutti mana iddoo tokko duwwaan qabdu iddoo biraadhaallee kennii fi yookiin waa wayii godhii fi kara deemtuu abbaan arge mucaa irraa dhalchee mucaan kan keedha siin jettee birree siraa nyaachuus duukaa deemtu iyyuu gargaaraa jirta mucaa kana bakkeetti hin gatiniidha dhaamsi koo hin dhuma. Haadha manaa isaan gafaa kanaaf immoo maqaa ishee irra deddeebi'een na'u isheedhaan wanti hin jedhu ati immoo isan jaallata taanaan bakkee labuu dhiisiitii jaarsa biyyaa baasiitii walitti araaramaatii abbaa manaa kee balaa kanarraa hundarraa oolfadhuun jedha. Kanarra haasa'uun barbaadu warrooti chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan koomentii godhaa yaada keessan barreessaan isiniin jedha yeroo gaarii qabaadha.